biyyuma fedha keessattuu qaama miidhamtoota rabbiin ganda hunda keessa kaa'ee jira. Gariin ija hin qabne, gariin gurra hin qabne. Ati immoo rabbiin gurraas sii kennee, ijaas sii kennee, qaama guutuu si godhe. Gariin miila hin qabne lafarra sharroqa. Gariin ijaan hin arku ifni guyyaa qonnati dukkana. Waa hedduu jira addunyaa tanarra. Mee seenaa tokko siif haa himu. Mucaa tokkotu dargaggeessa bareedaa bashoqa namaati. Nama qalbii isaatillee gubbaa isaatis keessa isaatis rabbi bareeche. Atillee yaa dhaggeeffataa kiyyaa warra akkasii akka rabbi si godha abdii guddaan qabatu. Osoo karaa guddaa irra deemu jiruuti gurbaa tokko ija hin qabne karaarra taa'u arge. Karaarra kanarratti taappeellaa tokko bira maxxanseeti kan harkaan jechuun bira dhaabee taappeellaa kana bira taa'ee waan kadhatu kadhata. Namni deemaa dhufee qarshii takka kakannuufis lama kakannuufis waan danda'u rabbiin isaanii laaffisa achi darbaniif. Barreeffamni inni as gubbaan maxxanfate wanni jedhu aniin kun ijaa bal'aadha. Waan dandeessan na gargaaraa jedha. Namni qarshii lama sadii kanuma darbee fi bira kuta. Akka tasaa yeroon isa yeroo birraati. Mucaan dargaggeessaa kun dhufee ilaalee loohaa isaa kan irraa buqqisee barreeffama inni itti barreessan irraa haqee barreeffama wayii tokko gattaa irra barreessee bootuma sanitti deebisee dhaabeef. Maallaqa duraa namni qarshii lama sadii qaaya. Daqiiquma muraasa keessatti namni karaa yaa'u hundi tokko osoo biraan kutiin maallaqaas guute. Namtichi ija hin qabne kun ajaa'ibe. Kadeemu hundi maallaqa darbe gisee kana maallaqa harkaan qabatee ilaala maallaqni daqiiquma muraasa keessatti guute. Mucaan kun wayii asirra barreesse maal barreesse dhiiroo jedhee yaadde. Nama karaa deemu tokko yaameeti takkaa guyyaa tokko akka guyyaa irraa maallaqa harkatee hin beeku. Ajaa'ibsiifatee gurbaa tokko as yaamee dubbiin tuwwoomaa asirra barreeffame kanarraa ta'uun ooltu jedhee mee waan asirra barreeffame kana naa dubbisi maal barreessee qote mucaa tokko waa barreessee jee gaafate. Gaafannaan barreeffamni akka jiru yeroo amma jirru tun yeroo birraati. Daraaraa fi bareedina lafaatii fi magariisa lafaatii fi bareedina uumamaa kan isin argitan kana an argaa hin jiru. Mee anaafillee du'aa naa godha rahmata naa godha jee barreesse. Dhuguma sa'aan sa'a birraati. Sa'a daraaraan kun hundi daraaree dachiin isaa baala bareeddu haala. Namni hundi kana laalee rifatanii kadur qarshii takka kan qarshii 1000 qarshii 100 qarshii 50 maallaqa gurguddoo kannanii fi osoo tokko biraan kun lafa guutaniif. Dargaggeessa waan dalagee argite. Dargaggeessa waan yaade argite. Taasiira dargaggeessa kun fide argite. Maybe dargaggeessa kun qarshiin kan inni ta'a. Garuu waan danda'u godhe. Jireenya kee kana keessatti jireenya jiraachuu jireenya hawaasaa hojii jiraattu kana keessatti yoo waa godhuullee dadhabde ba'aan ta'in yoo waa jijjiiruullee dadhabde rakkisaan ta'in hin ta'imne tuffataan ta'in gizee hunda furmaata ta'in wama xiqqoo takkaan illee taatu wama dandeettii ta'eeti ogummaa rabbisii kan maaliin godhuu danda'a jiif gaafadhuuti wama dandeessan godhine rabbisiif haa laaffisa baleessa baleetiiti. ولما نربي نفعل في خير دلقوا سنين جنة من خير هذا لينو السلام عليكم ورحمة الله.